Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti har'a barattootaaf humnooti mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barattoonni du'uu maddeen adda addaa ibsanii jiru. Barattoonni hidhaman hiikaman jechuudhaan mooraa yuunivarsiitichaa keessatti barattoonni hiriira jalqabanii fi humnootiin mootummaa immoo tarkaanfii kana fudhatan jedhu maddeen kun. Namoonni maddeen adda addaa dubbisee jira. Barataa mooraa sanaa ta'uusaa kan ibse kan inni jedheen jalqabne. Ijoolleen mana hidhaa jiranii, ijoolleen ilmaan Oromoo mana hidhaa jiranii fi weellistoonni Oromiyaa irra jiranii hundi isaanii hidhamanii jiru. Ammas gaaffiin keenya amma onaatti nuu deebi'ee hin jiranii. Waanta ta'eef kun hundaa maaf nuun deebi'u jedhee barataan hiriira bahee jechuudha ganamfate. Har'a ganama jechuudha. Har'a ganama gaafa bahu isaa booda annee barrii bira gahuu geenya jechuudha. Mooraa keessaa baanee barrii handaara. Balbala mooraa yuunivarsiitichaa irra geessan. Achi yeroo geenyu humni federaala poolisii Oromiyaa jalqaba nutti ergame. Isaan walii namaa fuuldura dhaabbatanii erga ilaallatanii walii namaa baranii isa dura aaddatu jechuudha. Federaalli dhufee duubarraatiin qawwee irra keessa tokkosee namattuu hin qabne ture yeroo sana gaazii sana nutti gadhiise. Gaazii mimmaan ija keessaa roobsu. Isaa booda hin kufne bakka kufne nam'ine lafuma nam'ine achumatti dhufanii nama qabanii bakka nama tumanii asumamatti deebisanii. Barattoota jechuudha. Barataan yeroo sana immoo karaa duubaa hamma tokko nagaa ta'anii gaafa lagatti baqatan achitti reebamanii du'anii walakkaan kunoo ijoollee 3 hin du'anii ijoollee 2 dhaamaniiru jedhanii hin barree doormii keessaatii dhiigni lola'ee jiru madahamee jiru bakka akkana jedhamuu hin danda'amu nu irree bakka tumamne irraa buruqne irraa waanuma hundumaa ta'an irra ijoolleen doormiitiin jechaadha doormii caccabsanii doormii mataan isaa tokkoon isaan jiru. Barattoonni ajjeefaman jettu eessatti kan isaan ajjeefaman? Mooraa keessatti dhaamanii garuu hospitaala keessatti lubbuun isaanii ba'eeke. Barattoonni 3? Kaan reebichi irratti geggeeffame kan jettu dirreedhuma mooraa mana barnootaa keessatti moo eessatti? Mooraa mana tamaarii keessatti yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti. Warri baqatee galee immoo doormii keessatti irree cabsanii doormiitti cabsanii jechaadha. Doormiin caccabee tokkoon isaan jiru ammaayyuu. Humni waraanaa doormii cabsee galee barattoota reebeedha kanatti jettu. Amma barattoonni eessa kan isaan jiran? Walakkaan gaxarii keessa jiru isaan baratanii. Walakkaan immoo mooraa mana tamaarii keessa jira jechuudha yuunivarsiitiin keessa. Ammati mooraa mana barnootaa keessa jirta? Haalli jiru maal fakkaata amma? Kunoo amma numaan irra yaa'u bakka makiinaatiin isaan yaa'ama isaan jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa yeroo barattoonni madaawan hospitaala Naqamteetti geessaman anachin ture ka jedhan jiraataan magaalattii tokko immoo akkana jedhu. Gadi yoo isaan guuranii hidhanii dhufanii agarree hiriira bahuudhaaf jennaan oolawwan itti galanii reebanii jiran egaa amma mana hospitaala keessa jiran nama gashan isaanii akka tasaan achi jiran argine egaa amma warra reebamee dhufee warra isaanii konkolaataadhaan guuranii achitti arge. Hospitaala keessatti argitan? Hospitaala keessa laala xaafiin iddoo bu'uu hin qabu baay'ina barattootaa bakka inni kaan hin arganaa inni kaan of hin beeku inni kaan miilli caba inni kaan mataan tasaa dubartiin illee keessa jirti bakka akkasitti ta'amu. Dubartiin tokko illee naannoo hospitaala sana gabbaatee yiite maaliif nama harka duwwaa maaliif akka itti rukuttu jettee naan ishee reebanii itti ta'anii hospitaala keessaas namni isaan reeban jira warraa hojjeta. Baay'ee rakkoodha achi yoo nama argatte haasofsiisuu dandeessaani. Warri reebicha kana geggeessu kun humnoota isaan qabi poolisii Oromiyaati moo humna federaalaati? Federaalaati uffanni isaanii makiinaa akkuma sagidee 83 galameedhaan katamaa isa fakkaataaf iddoo maamaa. Walitti bu'iinsa kana keessatti lubbuun dhabame jira waan beektan qabdu kana? Egaa amma achitti nama tokko gaafachuu nageenyu hospitaala keessatti tirimmitii majaatamee fi waan hundumtuu walii gadi fiigaa akka nama dubbatamutti nama fur jedhudha amma addaan hin baafamne gana addaan baasaa jirra. Namni du'e yoo jiraate gara hospitaalaa fidame moo eessa jira? Suurraa dhoowwaa jiru wedhuudha amma nama hakiimii gaafannaa yaalii godhaa jirra malee achuma keessa. Hospitaaluma keessa jechuudha? Haalli magaalattii keessa jiru maal fakkaata? Haalli magaalichaa lamni lama gaaddidduu masaa sodaachaa jira. Gaaddidduu masaa bakka namni wal sodaatu. Baay'ee rakkoodha. Yaaddoo guddaatu jira. Haay iskuulii as galgala kana jammaranii jedhanii amma boodiis gara gabaati. Jaataan namni baay'ee sodaa guddaa keessa jira amma. Humnoonni poolisootaa humnoonni federaalaa kun naannawa yuunivarsiitiif naannawa hospitaalaa jiru moo magaalaa keessaas ni mul'atu? Iddoo hundaa qabatanii jiru. Mana nagadaa kana jala suuqii iddoo adda addaa qabanii hospitaala magaalaa iddoo hundaa naanna'anii qabamee jira bakka. Lafa tokko iddoo murtaa'e miti. Iddoo hundaa kan isaanii qabatanii jiran. Kana booda lakkoobsa ogeessota hospitaala Naqamtee iyyaafadheen bilbiluu eegale hedduun isaanii telefoonaan kaasan garii immoo akka nageenya isaaniitiif sodaatan natti himan tokko garuu maqaan isaanii akka hin himamne na gaafatanii akkana jechuun naaf ibsan. Hospitaala keenyatti kan arginu ganama sa'aatii wakkaatii kaasee hojiitti yommuu deebinu naannaa yuunivarsiitii wal qabatee wantoonni rakkoon tokko kakka'an jedhamu odeeffannoon jira ture. Haati ganama nama walakkaatii kaafnee hospitaala seennu walumaa galatti
ambulaansiin ijoollee hedduu guuraa ture kan nuun argine. Gara keessanitti jechuudha. Gara hospitaalaatti. Hospitaala guutummaatti ambulaansiin kan yuunivarsiitii sanaa fi kan waliigala magaalaa kan jiru hundumtuu guuraama ture. Barattoonni hedduun dhufanii gaafachatti yaalamanii yeroo sanas uummanni akkuma waliigalaatti hospitaala sana keessa hojjetaa jiru hundumtuu mataa qabatee mayyee. Yeroo sanattis humni waraanaa agaaziin kallattiimaan dhufanii guutummaan qaama isaanii wanta haguugame wayii qaba. Lapheen isaanii gaa hundumtiyyuu cufamee jira. Guutummaan guutuutti uummata achi keessa jirus barattootuma baafamanii dhufanis yommuu namni ambulaansii irraa fuudhee babbaasus walumatti qabanii dabaddabaa turan. Barattoota qofatu hin taane namootuma kaaniyyuu jechuudha. Hojjettootuma achi keessa hojjetaa bulchiinsaa fi hojjettoota ogeessuma fayyaayyuu. Fakkeenyaaf hojjettoota Siister Muluu Qitilaa kan jedhamtu, Siister Muluu Gaja'aa kan jedhamtu, Gammachuu Abdiisaa kan jedhamuu fi baay'eetu jiru. Kun akka waliigalaatti namootuma baay'ee miidhaman hojjettoota achi keessaa wanta qabaman malee kun walumaa galaan achi baay'ee warra reebamaa ture. Achi keessaatii guutummaatti Siister Muluu Gaja'aa amma lafa isaan itti fuudhanii deemanis hin baramne. Maal goonaan narsoonni kun kan reebaman? Isaan baay'inaan namoota dhufan hundumaa arganii baay'ee gaddanii dhumarratti qaamni hundumtii gannuufaa yaa'u nama kana yaallaa jedhanii gaafatan. Gatii jechitti kana qofaa dubbataniin kana ta'an hundumti isaanii. Barattoonni waliigalumaan kan dhufanii hospitaala keenyatti lubbuun isaanii badees jira. Isaan maqaa isaanii qabachuu hin dandeenye. Meeqa namoonni lubbuun isaanii dhabame? Ganama sa'aatii 3 irratti. Shamarree tokkoof dhiira tokkotu dhabame. Shamarree tokkoof dhiira tokkotu du'e jettu? Ganama sa'aatii 3 irratti. Amma sa'aatii naannaa 7 kanaatti immoo kan jiran ijoollee 3tu baay'ee du'aa fi jiraa gidduu jiru. Gara du'aatti jiru bakka baay'ee miidhamaniiru. Akkuma waliigalaatti immoo gaafa fudhannee ilaallu yuunivarsiitii keessatti halkan keessa sa'aatii 6 kaasee dabaddabamaa turanii lubbuu baay'ee dhabamee lafa isaan lixanis hin beekamuu jedhamaa jira. Amma hospitaala keessan kanneen yaalamuudhaaf dhufan ijoollee meeqa ta'u? Ijoollee naannaa 150 ol kan ta'antu jiru. Isaan keessatti balaa gurguddaa kan argatan gara ijoollee 13 waan akkasiis ni jennuu danda'a. Amma isaan hospitaala ciisaa jiru? Warra gara 150 jettan kana keessaa kanneen wallaanamanii deebi'an ni jiru jechuudha gara maatii isaaniitti? Muraasni iddoo tanqate malee fayyanii otoo hin taane hospitaala keessaa guutummaatti lafa ciisan dhabamanii gulukoosii harkatti hidhatanii kan bakkee keessa ciisaa jiran jiru. Bakkeetti maatiin hundumtuu argee uummanni yaa'ee ijoolleen maatiin isaanii as hin jirre warri magaalaa keessa jiran akkuma itti fuudhanii magalanii fa'aa mana isaanii kan cicciibsanis jiru. Fakkeenyaaf barataa Gammachuu Bal'inaa kan jedhamu guutummaa qaama isaadha kan miidhameenni. Baay'inaan uleetiin kan inni reebame caammaatiin dhiitichaatini. Barattoonni madaawanii simbira dhufan kun uleedhumaan tumama immoo kanneen rasaasaan dhawaman ni jiru. Amma warri lubbuun isaanii baay'ee dafee darbe kun rasaasaan warra dhahamedha. Warri du'aa fi jireenya gidduu jiran kunis rasaasaan warra rukutamedha. Barattoonni warri kaan warri reebamanii baay'een isaanii ciisaa jiran immoo rasaasa qofaatu hin taane uleetiin yookaan dullaatiin kan reebaman harka caalaan isaanii. Amma walumaa galatti maaltu mul'ata naannoo hospitaala keessaniitti? Galgala kana jala xinnoo tasgabbaa'ee jira. Waraanni sunis waan godhanii deebi'aniiru gar tokkoon isaanii kaan immoo achuma ta'anii eegaa jiru ammayyuu. Sin achuma mana hojii keessa jirtu ammayyuu? Amma kaan akkatti ba'amu dhibamee sa'aatii maalaa kanaatti iyyuu baay'een achuma keessatti beela'ama oole. Guddaan sin galatoomsa ibsa kennitaniif. Ulfaadhaa. Walitti bu'iinsa yuunivarsiitii Wallaggaatti har'aa dhaqqabe kanaaf miidhaa dubbatame ilaalchisee waajjiraalee bulchiisaaf waajjira poolisii Wallagga Bahaa, waajjira bulchiisaaf nageenya Oromiyaaf waajjira koomishina poolisii Oromiyaa akkasumas waajjiraalee federaalaatti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye carraaqqiin keenyatti fufa akkuma argannetti isiniif dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya. Gama biraatiin immoo baatiilee xiqqoo dura tamsaasa televiziyoonaa Itoophiyaa biyyoota Afrikaa Bahaa kabiroodhaaf giddugaleessa baatti jalqabe dhaabbanni Oromiyaa News Network jedhu irraan deebi'aa Oromiyaa Miidiyaa Network kan jedhamu tamsaasisaa gara Itoophiyaatti dabru ugguramuu yookaan jaam ta'uusaa weebsaayit yookaan marsariitii isaarraa baasee irraan deebi'ee dhaggeeffattoota keenya marsariitii isaarratti baasee jira. Oduu kana adda baafachuudhaaf daayirektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Network obbo Girmaa Taaddaseetti bilbileen jira. Yoom akka kun ta'e ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Egaa kaleessa ganama akka GMT'tti sa'a 4:38 irraa kaasee tamsaasa keenya Itoophiyaarra akka dhaabbate interferansiin akka jiru nu beeksisanii kan nu beeksise immoo tajaajila saatalaayitii kan nuuf kennu. Eenyu kan tajaajila isiniif kennu kan amma jaam ta'uu keessan sin beeksise? Tajaajila kan nuuf kennu kaampaaniin jira haa ta'u malee isaan kan nu tajaajilan saatalaayitii Arabsaatirraa isaanis kan mirkaneeffatan jechaadha tamsaasi keenya akka jaamii ta'e. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ka dabarsaa jiru televiziyoonaan ka televiziyoonaa jechuudha kan amma jaam ta'e. Kaleessa kan jaam ta'e saatalaayitii televiziyoonaan kan dabarsinu haa ta'u malee caamsaa lamarraa kaasee websaayitiin keenyas biyya Itoophiyaatti akka cufamee jiru barreerra. Qaamsa akkasii garee mootummaa Itoophiyaatiin akka hojjetamu shakkiillee hin qabnu. Maaliif yoo jedhame tokkoffaa marsaa websaayitii keenya jalqabanii cufanii mootummaan Itoophiyaa immoo miidiyaalee adda addaa akka ukkaamsu waanuma beekamudha. Gaazexeessota illee akka hidhu akka ukkaamsu akka biyya ari'us waanuma beekamaa ta'e. Akkuma beekamu immoo yeroo ammaa kana pirootestii adda addaa addunyaa irratti Oromoon wal qabateennaa bahus waan dabarsaa turreef isa sodaatanii natti fakkaata garuu mootummaa Itoophiyaatiin akka cufameef akka jaamii ta'e shakkiin qabu. Isin televiziyoonaan dabarsuu qofatu hin taane sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa feesbuukii tiwiitarii waan akkasirratti hedduudha kan isin hojjettan gama sanaan rakkoon isin mudate jira? Amma ammaatti egaa pilaatfoormiin inni sun akkuma ati jette tiwiitar, feesbuukii fi yuutuubii irratti waan ta'eef isaan amma ammaatti hin cufamne tamsaasa keenya gama televiziyooniidhaan gara saatalaayitiidhaan dafneetti deebi'uuf irratti tattaaffii guddaa gochaa jirra. Dafnee akka deebinus immoo shakkii hin qabnu. Obbo Girmaa Taaddesee, Daayirektara Olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ibsa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Atillee galatoome obbo Namoo. Oduu qabna dhaggeeffatoota keenya addi bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen har'a ibsa baaseen mootummaan Jabuutii baqattoota Ogaadeen 30 biyya isaa keessaa qabe humnaan mootummaa Itoophiyaatti kenne jechuudhaan himatee jira. Jabuutiin baqattoota qabdee mootummaa Itoophiyaatti kennuun kun ka jalqabaa miti ka jedhu ibsi adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen kanneen amma qabamanii deebifamanis mana hidhaa Ogaadeen ka magaalaa Jijjigaa jiru keessatti dararaa akka irratti raawwatamuu malu yaaddoo qabu beeksisee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa himannaa kanaaf mootummaa Jabuutii irraa deebii argachuuf waajjira ministirii dhimma alaa Jabuutii kan Mohaammed Yesuuf Aliitti deddeebisee bilbileeyyuu namni telefoona deebisu hin turre akka deebii argannetti isinii dhiyeessina. Dirree Dimookiraasii. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa yeroo fi iddoo adda addaatti haasawaa yeroo dhageessan namoonni sagalee ol fuudhanii dubbachuun dhimma ilaalcha argachuu qabu jedhan yookaan morman dhageessisuun baratamaa dhufeera. Kamisa darbe Saan Hoosee Kaalifoorniyaa keessatti walga'ii maallaqa walitti qabuuf gaggeeffame irratti Pireezidaanti Obaamaan ituu dubbataa jiranii sagaleen tokko dhaga'ame. Yeroo sanatti sabaa himaalee hedduun haala isaa raadiyoof televiziyoonaan yoo dabarsan iyyuu yeroo pirezidantichi Yuunaayitid Isteetsi haasaa dhageessisanitti namni walabummaan Itoophiyaaf jechuun iyyaa ture garuu hin argamu ture. Eenyummaan nama sanaa battala raadiyoos haa ta'u mala kabiraan hin ibsamne. Waa'ee Itoophiyaa kaniyyuu garuu lammiidhuma Itoophiyaa ta'uu qabaa jedhame. Mr. Obaamaa walabummaan Itoophiyaaf jechuun itti fufee ammas sagalee isaa ol fuudhe namni sun. Isaanis akkas jechuun deebisaniif. Xiqqoo tokko na oobsi xiqqoo tokko na eegi. Akkasuma akkuma ati jetti sun. Waan amma jetti kan ammoo dhumirratti dubbanna. Maan jennaan dubbii ammaan tana afaanii qabdu tana fixachuu malee fakkaan. Namni sunis iyya isaa dhaabuu waan dideef pireezidaanti Obaamaan akkasittiin jedhan. And we've got free speech in this country. Akkana haasaan fixanne dubbina irraa balleessite. Taatullee homaa miti. Biitan keessatti waan fedhan dubbachuu fi namuu mirga qaba. Mirgi kun ammoo mirgi jajjaba. Deggeraa Obaamaa ta'uusaa namni dubbate sun kana dura pireezidantichaaf xalayaa erguusaa kan ibsu xalayaa kabiroo kenneera jechuun garuu gaazexeessonni gabaasaniiru.
namni pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi utuu haasaa dhageessisanii iyyaan gara dabarse sun eenyu? Gaazexeessaa Abbabaa Galaaw jedhama. Gara duula pirezidaantichi maallaqa sassaabuuf geggeessan sanaa seenuuf $1,000 hanga $35,000 baasutu namarraa eegama. Abbabaan dhumarratti $1,000 baasee seenuuf carraan argadhee jedha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawii walgahii hoogganoonni addunyaa irratti argaman irratti hirmaachuuf as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii wayita turanitti haasaa dhimma wabii nyaataa dhageessisuu yeroo jalqaban maqaa isaanii dha'uudhaan haasaa isaanii nama gufachiiseef rifaasise ture Abbabaan. Haasaa pirezidaanti Baaraak Obaamaa wayita gufachiisetti ፖሊሲ ብራ ረኮንሲ ሙደቴራ ሰጀዱፍ አበበን አከስ ጀድ በፍጹም የገጠመኝ ነገር የለም። ይሄን ከተናገርኩኝ በኋላ ለሳቸው መጨረሻም ስጨርስ ጎንኩማ ወንቲነ ሙደቴ ቶኮዩ እንጅሩ ዱመረቲስ ኢስንን ጃለደ ጀናን አይ ላቭ ዩ ባክ አኒስ ሲንጃለደ ጀደን ሰነቦዳ ሰናን ገድ ባሱዳፊስ ጄቁዳፊስ ነምኒ ያለ እንጅሩ አኒ ጠላያ በሬሰን ሴኔ ኢሳኒስ ኤርጋ አሳወሳኒ ጡሙራኒ ቦዳ የሮ ጥቆፍሌ ተው isaan waliin dubbachuudhaaf carraa argadheen ture xalayaa koos kenneen ture dhuguma xalayaa sana namni na harkaa fuudhe gargaaraa isaanii ture xalayaa sana heddummeessee waanan seeneef namoota kaanitti raabsuudhaaf carraa argadheen ture qabiyyeen xalayaa kootis Itoophiyaa keessatti kan raawwatamu dhiittaan mirga dhala keessumaa torbanneen dabran keessa hidhamuu namoota intarneetii irratti barruu maxxansanii ajjeechaa Oromiyaa keessatti geggeeffamuuf Gondor keessatti geggeeffamaa jiru kasaaxiluuf mootummaan Ameerikaa mootummaa shororkeessaa akkasii waliin wal ta'uun irra hin jiraatu ka jedhu ture. Namoonni hedduun garuu Abbabeen ofiisaa beeksisuuf malee dhimma Itoophiyaa dhuguma isa yaachisee mitii jedhu. Abbabeen akka jedhutti annama miidiyaarraa hojjetu waanan ta'eef ofii koo beeksisuuf miidiyaanan barbaachisuu jedha. Sagalee kan hin qabaanne uummata Itoophiyaa waan ta'eef rakkoos qabaatu kan akkasii gochuufan murteessee jechuudhaan Salamoon Kifilee waliin gaaffiif deebii geggeesse xumureera.